raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya Sambata raadiyoo sagalee Oromoo irraa kan isiniif darbu qophiilee keenya beeksisuun kan isin waliin turaan walii gammeeti. Qophiilee keenya irraa oduu fi qophii waaree mareeti. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophii keenya xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Amma gara oduu keenyaatti isin dabarsa. Akka mul'atan oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaa annaa basaa jiraati. Qabsoo Oromoo eegalame galmaan ga'u malee falli biraa kan jirre hubachiifame. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gaafiif deebii raadiyoo Seefana Balbal kan afaan Amaaraa waliin taasisan keessatti kaayyoon qabsoo Oromoo xumura argachuuf dhiyaatee jira. Amni qabsoo darbee caasaaf humna diinaa diigaa dhufuu kan ibsan obbo Daawud qabsichatti xumura gochuuf karaa hundaan hojiin jabaateetti fufuu hubachiisan. Abaawonis qabsicha galmaan ga'uun ala filannoo biraa kan qabne obbo Daawud jabeessanii dhaamaniiru. Qaamoti hawaasaa martis qabsicha gara xumuraatti dhiyaate kana cina hiriiruun guyyaa injifannoo akka ariifachiisan dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Gaaffiin Oromoo aga deebii argatutti mormiif diddaa isaanii akkatti fufan qeerroon bilisummaa Oromoo beeksisan. Qeerroon bilisummaa Oromoo damee Oromiyaa dhiyaa akka beeksisanitti maqaa jijjiiramaatiin uummata Oromoo gowwoomsuun dhaabbachuu qaba. Uummanni Oromoo bilisummaa Oromoof wareega baasaa jira kan jedhan qeerroon bilisummaa Oromoo kan naannoo Mandii, Najjoo, Beegiif Qondaalaa hiriira gidduu kana walitti aansanii adeemsisan irrattis abaawoon akka Oromiyaa bulchu waamicha isaanii ifatti dhiyeessaniiru. Ajjechaa yeroo yeroon ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru kan hin dhaabbanne taanaan mormiif diddaa waliigalaa akkatti fufanillee hubachiisaniiru. Kun kanaan otoo jiru qeerroo goota Oromoo gidduu kana qabsoo irratti wareegame kabajaadhaan awwaallataniiru. Sirna awwaalcha gooticha Oromoo kan roobsan irratti akka ibsametti goota biyyaaf wareegame kabajaan awwaaluun aadaa gootummaa Oromoon dhalootaan waliif dabarsu. Oromoon waan mirga saba isaaniif falmaniif hidhaatti darbataman hedduun hidhaarraa ba'aa jiran. Guyyaa kaleessa hidhamtoota ba'an keessa Masfinittaanaa kan waggoota 16 oliif hidhaa keessatti roorrifamaa ture keessatti argama. Masfin Abbabaa kan Keeniyaarraa humnaan butamee murtiin umurii guutuu itti darbes hidhaa umurii guutuurraa guyyaa kaleessaa hiikameera. Akka odeeffannoo argannetti Oromoota hidhaa keessatti raarfamaa turan hedduun qabsoo uummataatiin ba'utti jiran. Oromooti guyyaa kaleessaa hiikaman hedduu keessaa Faqqadaa Abdiisaa, Fayyeeraa Kitilaa, Darguu Ittaanaa, Fayyeeraa Baqqalaa, Kaffaaloo Abdiisaa kan miilli isaa lamaan irraa murame, Tashaala Shifarraa, Injiinar Masfin Abbabaa, Masfin Ittaanaa, Charinna Yamaanee, Daani'eel Ayyaanaa fi Amaanu'eel Gammachuufaa akka keessatti argaman beekameera. Haa ta'u malee ammayyuu sirni wayyaanee beekaa hidhamtoota siyaasaa hedduu akka hambisee jiru beekameera. Akka odeessanuu ga'etti yeroo ammaa kana Duulaa Mootii Oljirraa, Lalisaa Maammoo, Abbabaa Urgeessaa, Qajeelaa, Gazzaany Addunyaa, Asaffaa Qusee fi Dabbasaa Guyyoofaa kan dabalatu hidhamtoonni Oromoo ammallee hidhaarraa hin baane. Hidhamtoonni Oromoo kun atattamaan akka hiikaman kan gaafatan qeerroon bilisummaa Oromoo bakka adda addaatti ilmaan Oromoo hidhaa keessatti ruuqamanii fi dhofkaman aga ifa ba'anitti qabsoon jabaate akkatti fufullee beeksisaniiru. Ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaaniitiin waggoota hedduuf hidhaman deebisanii qubachiisuu fi gadhaabuu keessatti uummata Oromoo akka birmatu waamichi godhame. Sabboontota Oromoo akka raadiyoo sagalee Oromoof dhaamanitti yeroo ammaa ilmaan Oromoo waggoota 20 oliif hidhaa keessatti gidirfamaa turan hidhaarraa gadhiifamaa jiru. Hidhaarraa qabsoo Oromootiin gadhiifamuun kun milkii tokko ta'us hidhamtoota waggoota hedduuf qeefi maatiin jalaa diigame kunneen deebisanii gadhaabuun garuu hojii jabduu sabboontota Oromoo eeggatu ta'uu hubachiisaniiru. Keessattuu kanneen waggoota 16 oliif hidhaa keessa turanii amma hidhaarraa ba'aa jiran hedduun isaanii qeefi maatiin isaanii jalaa diigamee jira. Kaan abbaan jalaa du'eera, kaan haati jalaa duuteetti. Kana malees qeensaanii diigameera. Sababa kanaaf sabboontonni Oromoo kunneen bakkatti galan hin qaban.
Oromoonni kunneen yeroo hidhaarraa ba'an Oromoo malee kan itti hirkatan tokkollee hin qaban. Kana waan ta'eef uummati Oromoo bakka jiranirraa birmannaa isaanii akka godhaniif dhaamsi kun darbeera. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Amma immoo qophiin kan waalii torbeeti itti aansi sagantaa keenya dilee waaree maree dhiyaata. Amma gara muuziqaatti sin dabarsa. Sibila, obo maltu chala, obo koi, hero wajillola, injifannongala, dina biya basu kajele, bahabli tana leleo. Tuba sibila, obo maltu chala, obo koi, hero wajillola, injifannongala, dina biya basu kajele, bahabli tana leleo. Jabate, inni somarate, hoboko, bilisumma blola, itti marsellola, hobonko, injifannongala, hobo abba kerro, jajjabeka ferro, hoboko, hakablola, injifannongala, wasibila, hobo maltu chala, hoboko, hero wajillola, injifannongala. Dina biya basu kajele bahabli tana leleo. Kayo ittibate galmi keti ate hoboko milkinga himati konjenne. Dina farkalane hoboko hakablola injifannongala. Tuwasi bila hobo maltu chala hoboko hero wajillola injifannongala. Dina biya basu kajele bahabli tana leleo. Utuba sibila, hobo maltu chala, hobo koi, hero wajillola, injifannongala. Dina biya basu kajele bahabli tana leleo. Utuba sibila, hobo maltu chala, hobo koi, hero wajillola, injifannongala. Dina biya basu kajele bahabli tana leleo. Jabate, inni somarate, hoboko, bilisumma blola, itti marsellola, hobonko, injifannongala, hobo abba kerro, jajjabeka ferro, hoboko, hakablola, injifannongala. Tuwasibila, hobo maltu chala, hoboko, hero wajillola, injifannongala. Kun qophii waarii mariiti. Qophiin kun torbanitti Sambata galgala yeroo kana dhiyaata. Kaayyoon qophii waarii marii aadaan wal marii, wal dhaggeeffannaa fi ilaafilaameen hawaasa Oromoo gidduutti dagaagee wal hubannaan akka jiraatu taasisuudha. Qophii waarii marii. Bara 1970 keessa qabsoo hidhannootti kan seene addi bilisummaa Oromoo akeekaaf kaayyoon inni qabatee ka'e ifaadha. Kaayyoon kunis mirga uummata Oromoo mirkaneessuu fi mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo fi biyya Oromoo dhugoomsuudha. Akeeka kana fiixa baasuudhaaf bu'aa bayii olaanaa keessa darbeera. Qabsoon kun ammallee xumura hin arganne. Xumura kan argatu hundee gabrummaaf cunqursaa Oromiyaa keessaa buqqisee yoo baase qofaadha.
Oromiyaa keessa cunqursaa fi ukkaamsaa kaasuun alattis Oromiyaa diigamte deebisanii ijaaruun hojii ulfaataa fi ifaajee ta'uun beekamaadha. Addi bilisummaa Oromoo gama tokkoon qawwee qabatee humna weerartuu bakka adda addaatti lolaa wayita jirutti gama kaaniin immoo Oromiyaa egeree ijaaramtuuf ammuma hojii yayyabaa fi bu'uuraa hojjechaa deemuun dirqamatti ta'a. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii keenya waarii marii har'aa keessatti qophii mata duree biyya ijaaruun kutannoo guddaa gaafata jedhu jalatti qophii qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra nu waliin tura. Addi bilisummaa Oromoo waxabajjii lamarraa kaasee guyyoota afuriif walgayii guddaa tokko magaalaa Asmaraa keessatti gaggeessee jira. Walgayii fi marii kanarratti hayyooti Oromoo biyyoota adda addaa keessa jiran qabsaa'onni fi hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo irratti hirmaataniiru. Akka qindeessitoonni konferensii kanaa ibsanitti akeekni walgayii kanaa imaammata addi bilisummaa Oromoo Oromiyaa egeree ijaaruu keessatti hordofuu qabu tolchuu fi dhaabichaaf haala aanjessuudha. Dhimmi kun dhimma poolisii consultation conferenceedha kan adda bilisummaa Oromoo kanis immoo dhimma poolisii adda bilisummaa Oromoo bal'inaan baafatu irratti kan xiyyeeffatedha. Barbaachisummaan isaa egaa akkuma beekamu biyya keenya keessatti qabsoon bilisummaa Oromoodhaan hoogganamaa ture, qeerroodhaan sochii uummataadhaan guddatee sadarkaa iddoo kanarra ga'eera. Haala kana keessatti adda bilisummaa Oromoo akka biyyoolessaattis akka waliigalaattis itti gaafatama guddaatu isa eegaa isa kanaaf of qopheessuu qaba. Kanaaf detailed kan ta'e poolisii waliigalatti qaama mootummaa yookaan immoo poolisii mootummaa tokkoof barbaachisu poolisii biyya tokkoof barbaachisu lafa kaawwachuun barbaachisaa sababii ta'eef dhimma kanarratti yeroo dheeraa hojjennee konferensii addaa kan haasawaan kan banan hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawid Ibsaas sirna kanarratti akka ibsanitti qophii kana milkeessuuf waggaa tokko oliif hojiin hojjetamaa tureera. Duraan dursa hangafoota qabsoo keenyaa fi qabsoo kana gadi kadhaaban yalle Dr. Fidoo Eebbaa miseensota shanii gumii miseensota gumii sabaa beektota keenyaa fi kanneen dhaaba kana keessatti qabsoo keessatti yeroo hundaa nu waliin jirtan kanneen konferensii kanarratti hirmaataa jirtan hunda yeroo tokko ol kaanee yaadannoo akka goonu isin gaafadha. Yaadannoo qabsaa'ota bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo barbaacha bilisummaa Oromootiif godhanii yeroo tokko daqiiqaa lamaaf. Fayyada. Gaarii har'aa konferensii imaammata post wayyaanee ka adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo qabaatu qabu akka karoora hojiitti damee siyaasaa fi jaarmiyaa qabatee walgahii gumii sabaa 2017 nutti fakkaata. Sana keessatti dhiyeeffate irraatii kan hojjetamu qaban keessaa ka beektotaan qophaa'u sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo irratti ka hundaa'e dhimmoota adda addaa irratti beektonni keenya kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo kanatti hidhatoo ta'an kanneen adda bilisummaa Oromoo keessatti qooda gumaacha yeroo adda addaatti kennanii fi qabsicha keessatti jiran mararfattoota qabsoo kanaa warra ta'an akkasumas kanneen dhaaba kana keessatti bu'uureessuu keessatti qooda fudhatan ka keessatti qooda fudhatanii nuu qopheessan fi imaammata akkasitti qophaa'e immoo jalqaba shanee gumii adda bilisummaa Oromoo itti aanee immoo gumii sabaa
adda bilisummaa Oromootti dhiyaatee murtaa'ee gara fuulduraatti kan ittiin hojjetamu ka ta'u akkasitti akeekamee hojiin kun waajjira hedureetiinis mirkanaa'ee bifa dhaamsaanis beektota keenyatti ergamee hojii erga jalqabee tureera. Koreen kun irratti dadhabuudhaan hojjechuudhaan akkasumas immoo beektoti keenya kana irratti aktiivlii hirmaatanii koraa akkas bu'a qabeessa jennee itti deemnu kana asiin nu gahuu isaaniitiif beektota keenyaa fi ka'as dhufan kanuma waliin immoo isaan duuba gartuudhaan ka jiran hedduudha. Gartuu warra dinagdee jala nama hedduutu jira kan hin dhufiin kan dhufuullee karoorfatanii sababa adda addaatiin hanqatan akkasumas gartuu qonnaa fi dhimmoota qabeenya uumamaa irratti ka hojjetan akkasumas immoo dhimmoota fayyaa irratti ka barnoota irratti fi dhimmoota adda addaa irratti ka hojjetan baay'een ka booda isaanii jiran hunda keessan bakka hoggana adda bilisummaa Oromoo fi bakka koree kanaas ta'e isin galateeffadha. Addatti immoo har'a haala hedduu keessa darbinee nu keessatti ka argaman adda bilisummaa Oromoo gad dhaabu keessatti qooda olaanoo warra qaban keessa Yaalxaa Abdii fi Yaal Doktaree walgahii kana nuu miidhagsitu nullee nuu miidhagsitu nu keessatti argamu keessaniif kabajaa koo bakka hoogganaa fi bakka kora kanaaf beeksisu. Konferansiin dhimma imaammata Oromiyaa egeree kun guyyaa duraa kan irratti xiyyeeffate imaammata dinagdee Oromiyaan gara fuulduraatti ordofuu qabdu irratti qorannoo dhiyaateedha. Qorannoo kanas hayyooti Oromoo dhimma dinagdee irratti hojjetaniif beekumsa qaban irratti hirmaachuudhaan qorannoo bal'aa fi gadi fagoo dhiyeessaniiru. Hayyoonni Oromoo qorannoo imaammata dinagdee Oromiyaa egeree dhiyeessan kun gama adda addaatiin warra muuxannoo qabanii fi beekumsa jabaa horatanidha. Ani Badhaasaa Taaddasaan jedhama. Barsiisaa Yuunivarsiitii of Minnesotaati. Mooraa Daluutiin jira. Ani Rundaasaa Asheetee Hundeen jedhama. Kan hin baradhe dinagdeedha garuu amma ofuma kiyyaan of maal jedhama self-employed jechuun. Ofumaaf qacarree hojjeta. Akkasii. Anis Kabbadaa Tolasaa Fedhaan jedhama akkanuma barnooti koo dinagdee irrattidha. Hayyoota kunneen keessaa Dr. Kabbadaa Tolasaa qabiyyee qorannoo isaanii akkanatti ibsanii jiran. Tole galatoomii carraa kana naa kennuufi waan nuni gaafatamnee akka dhiyeessinu nutti himame waa'ee dinagdee biyya kanaa gara fuulduraatti maaltu ta'utu irra jira yeroo dheeraaf yeroo gabaabaatti akka beektota dinagdeetti maal nu gorsitu ka jedhamu akka dhuunfaatti nu gaafatanii beekumsa kennaan barnoota kennaan akkaataa kamiin dinagdeen biyya kanaa yeroo gabaabaa yeroo dheeraatti tilmaamamee rakkina biyya jiru rakkina naannoo jiru filmaata adda addaa ta'uu danda'a ka jennu qo'annee profeshinii keenya eegnee jechuudha qo'anneetu akka yaadaatti dhiyeessine dhaabni immoo waan kana professional jenneetu waamamnee akka nuti isaanitti ibsinu goone sagantaa isaanii wajjiniin ilaallatanii yoo ta'ee fi yaada keenya fudhatu yoo ta'an immoo akka sagantaa isaanii wajjiniin sirreessatu nun garuu akka dandeettii qabnutti bakka kanatti akka beekumsa isaatti qabnutti uummata keenyaaf hin fayyada biyya kanaaf hin fayyada addunyaa keessatti illee waan kun barbaachisaadha guddina addunyaatiif illee barbaachisaadha ka jennu yaadota adda addaa dhiyeessinee imaammata dinagdee adda addaa dhiyeessinee guyyaa kana guutuu irratti taasisaa oolle jechuudha ammaaf kanumaan jedha. Dr. Badhaasaa Taaddasaas gama isaaniin qorannoon isaanii dhimma dinagdee Oromiyaa akka nutubu muuxannoo biyyoota adda addaa keessaa akka dhufe himan. Galatoomii akkuma Dr. Kabbadaan jedhee nuti hanarra irratti mari'annee beekumsa qabnurraa muuxannoo biyyoota adda addaarraa
fi waan dubbisnerraa kan ka'ee keessumaayyuu immoo egeree Oromiyaa fi uummata Oromoo ilaashisee imaammata diinagdee akkamii qabachuu qaba dhaabni kuni akkamiin deemuu qaba maal akka ta'uu qabu hani nuti ibsine kanarratti hundoofnee rakkina biyya sana keessa jiru yeroo ammaa itti deemaa jirus akka hiikan yaada keenya kennineefi. Milkiin hundee siyaasa tokko imaammata dinagdee irratti hidhata akka qabu kan ibsan obbo Rundaasaa Isheetee immoo qorannoo isaanii keessattis akkaataa siyaasti Oromoo egeree dagaaginaa fi guddina biyyaatiif bu'aa buusuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu dubbatan. Egaa siyaasi Oromoo baay'eensaa waa'ee dinagdee Oromiyaa ilaala. Akkuma beektu immoo Oromiyaan qubattoota harka jirti jennee na yaannu qubattummaan sun maal fide Oromoo irratti gara fuulduraatti maal ta'uu qabaa kan jedhu xiinxaluun nurra ture. Itti dabalees immoo amma haalli lafti Oromoo keessa jiru maal fakkaata fakkeenyaaf biyya alaa itti gurgurtaan sun qabeenya qilleensa bineensa nama laga irratti maal fide rakkoo akkamii fide kana xiinxallee ilaallee yoo maal goone wayya gara fuulduraatti maal ta'utu irra jiraata kan jedhu yaada keenya haasa'aa turre manni guutuun irratti haasa'aa ture. Kanaaf waan akkasii kana ammas gara fuulduraatti itti fufnee xiinxaluun nurra jira. Lafa Oromoo hektaara tokko doolarii tokko fi sumuuniidhaan gurguranii warri bitate immoo akka jedhanitti gabbisuu dadhabanii kaan biyyaa baqatee kaan immoo jira miti waggaa 99 qabatee sana birayyuu darbee immoo mootummaan isaanii qawwee qabatee dhufee amma biyya loluuf deema jechaadha. Lafti gurgurame immoo xiqqaa miti amma biyya Ingilizii gaa. Tokkoonsaa kan qabate kanaaf wanni kun waan bal'aa ta'e kan haasofne jechuudha walumaa galatti. Konferensii kana irratti mata dureen qorannoo biraa kan irratti xiyyeeffatame barumsa kan ilaallatu. Barumsa gaayoonaatti Oromiyaa keessatti kennamaa jiru mata dureenis ta'e qabiyyeensaa rakkina guddaa akka qabuu fi gara fuulduraatti Oromiyaa egereetiif barumsi barbaachisu barumsa Oromoo fi Oromummaan keessatti mul'atu akka ta'u himame. Hayyuun qorannoo kana dhiyeessan Dr. Alamaayyo Birruu yoo ta'an, Dr. Alamaayyo Birruu imaammata adda bilisummaa Oromoo gara fuulduraatti ordofuu qabu akeekaniiru. Akkasumas qabeenya uumamaa qonnaa fi bu'uura kan ilaalullee qorannoo wal fakkaataa hayyoota Oromoon gaggeeffameera. Qorannoo kanas kan dhiyeessan Dr. Asfoo Bayyanaati. Qorannoo kana keessatti qabeenyi uumamaa yeroo ammaa kana jiru hedduu badaa akka jiru. Gara fuulduraattis qabeenya kana baraaruuf ammumaa qabee akka irratti xiyyeeffatamu akeekame. Imaammati lafa kaa'amus kan misooma Oromiyaa egeree jabeessu akkasumas qabeenya uumamaa Oromiyaa tiksuu fi imaammata qonnaa qabeenya uumamaa fi bu'uura Oromiyaa egeree jabeessuuf tumsurratti kan xiyyeeffate imaammati ka'umsaa kan gara fuulduraaf karaa banuu danda'u adda bilisummaa Oromoof dhiyaateera. Dhimma fayyaa hawaasaa kan Oromiyaa egeree kan ilaallatus garee hayyoota Oromootiin qorannoon dhiyaateera. Qorannoo kanarrattis fayyaa hawaasa Oromoo eeguuf imaammata adda bilisummaa Oromoo ordofuu qabu akka ka'umsaatti kaa'ameera. Imaammata kana kan dhiyeessan Dr. Caalaa Abdiisaati. Dr. Caalaan akka ibsanitti agammaatti mootummoota abbaa irree Oromiyaa keessatti lafa gad dhaabbatan hundi Oromoo fi fayyaa Oromoof xiyyeeffannaa kan kennine ibsan. Addi bilisummaa Oromoo yeroo mootummaa dhaabutti imaammata inni ordofuu qabu kan fayyaa uummataa jabeessu, kan oomishtummaa guddisuu fi uummati Oromoo waa hunda keessatti fayyaa ta'e akka hirmaatu jajjabeessu akka ta'u yaada ka'umsaaf ta'ullee akeekaniiru. Dhimmi biraa dhimma caasaa bulchiinsaa fi bulchiinsa uummataati. Qorannoo dhimma kanarratti xiyyeeffates kan dhiyeessan hangafa qabsoo Oromoo kan ta'an obbo Xahaa Abdiiti. Obbo Xahaa Abdii bulchiinsa bara Haile Sillaasee, bara Dargii fi bara Wayyaanee jiru wal bira qabuudhaan uummata Oromoo bulchiinsota kunneen keessatti akkamiin akka miidhamaa yoo naga'e ibsaniiru. Imaammata addi bilisummaa Oromoo gara fuulduraatti ordofus uummata Oromoo tajaajila gahaa akka argatu, caasaan bulchiinsaaf caasaan siyaasaa akkaataatti adda ba'ee Oromiyaa keessatti ijaaramu irratti kan akeeku imaammata bal'aaf gadi fagoo qorannoo dhiyeessaniiru.
Qorannoo kana keessattis hojiin guddaa akka bulchiinsaatti kaa'amu uummataaf hawaasa tajaajiluu irratti kan xiyyeeffate bulchiinsi gaarii akka kaa'amuu qabu akeekan. Imaammati ja'affaan konferensii kanarratti dhiyaates imaammata miidiyaa Oromiyaa egereeti. Miidiyaan meeshaa guddaa uummata bal'aa tajaajiluu fi uummataaf mootummaa wal qunnamsiisu waan ta'eef addi bilisummaa Oromoo imaammata qajeelaa qabaachuun barbaachisaa akka ta'e akeekame. Hagammaattis miidiyaan biyyattii keessa jiran miidiyaa afaan politikaa ta'anii fi miidiyaa gartuu aangoorra jiru leellisuu fi uummatan tajaajille akka ta'e, kanas hir'inoota kana hiikuuf addi bilisummaa Oromoo imaammata qajeelaa ammumaa baafate irratti hojii shaakalaa akka adeemu akeekame. Qorannoo kanarratti akka ibsametti miidiyaan kamiyyuu of danda'ee yoo dhaabbate, ogeessotaan yoo utubamee fi hojii miidiyaa irratti xiyyeeffatee yoo hojjate uummatas mootummaas ga'ummaan tajaajiluu danda'a. Addi bilisummaa Oromoos yeroo mootummaa dhaabe biyya bulchuu fi uummata tajaajilutti miidiyaa of danda'ee bulu, miidiyaa uummataa tajaajila kennu, miidiyaa ogeessotaan taliigamu akka ta'u imaammata isaa asumaa achi baasee hojjechuu akka qabu qorannoon kun akeekeera. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti imaammata adda bilisummaa Oromoo keessa deebi'anii gulaaluu fi haaromsuu irratti hojiin boonsaa yeroon itti hojjetame yoo jiraate tokko konferensii hayyootaa yeroo ammaa qophaa'e kana keessa ta'uu hayyooti himanii jiran. Qorannoon dhimmoota imaammata Oromiyaa egeree irratti dhiyaate kun akka hubachiisutti addi bilisummaa Oromoo agam kutate biyya Oromiyaa deebisee ijaaruuf hojjechaa akka jiru kan mul'isu. Uummati Oromoo baroota hedduudhaaf gabrummaa fi hiyyummaa keessatti gidiraa argaa ture. Kufaatii gabrummaa booda hiyyummaa keessaa ba'uufillee wal'aansoo jabaa gochuu akka qabu akeeka. Haa ta'uti kufaatii gabrummaa booda hireen jiru Oromiyaa deebisanii ijaaru waan ta'eef hojii ijaarsa kanaaf imaammata qopheeffachuun barbaachisaa akka ta'e addi bilisummaa Oromootti amanuun hojii boonsaa hojjate kanaanis bu'aalee hedduu argamsiisee akka jiru koreen qindeessitu ayyaanichallee itti amanu. Haalan eegee olitti kan isaan dhiyeessanii isa kana bifa yaadnee olitti kan inni wal nuuf fudhatee hirmaattotis warri dhiyeessanis hundi keenya gammachuu qabna. Hedduu productiviidha. Kanaaf waan hin eegee olidha jechuun barbaada. Dhuguma qabsoon bilisummaa Oromoo hundee gabrummaa Oromiyaa keessaa buqqisuudhaaf gaggeeffamaa jiru gara xumuraatti dhiyaate akka jiru beekamaadha. Qabsoon kun hidda gabrummaa Oromiyaa keessaa buqqisuun duubattis qabsoo Oromiyaa deebisanii ijaaruu olaanaatti akka ce'u beekamaadha. Haala kanaaf of qopheessuun immoo hojii salphaa kan taane ifaadha. Biyya ijaaruun bifa kamiiniyyuu yoo ta'e kutannoo guddaa akka gaafatu kan hubachiisu konferensiin guddaa kunis wanti mul'isu yoo jiraate Oromiyaa bilisoomsuun waan hin oolle ta'uudha. Oromiyaa bilisoomsuun duubattis Oromiyaa deebisanii ijaaruu fi badhaadhina duratti itti uwwisuun hojii olaanaa ilmaan Oromoo eeggatu ta'uu mul'isa. Hojii hagammaatti hojjetameen addi bilisummaa Oromoo akkuma faarfamaa jiraatuun gara fuulduraattis yayyaba kaa'uun kan faarfamu waan ta'eef hojiin bu'uura misoomaa ammatti akeekame kunii fi imaammati lafa kaa'ames Oromiyaa egereef mil'uu guddaa fi bal'aa ta'uusaa hubachiisa. Qabsoo bilisummaa xumuratti gochuu fi Oromiyaa egeree ijaaruuf immoo ammumaa eegalee hirmaannaa uummata Oromoo hundaa barbaada. Maaliif jennaan biyya ijaaruun kutannoo qofa otoo hin taane hirmaannaa nama hundaa gaafata waan ta'eef qophiin keenya addaa dhimma konferensii imaammata Oromiyaa egeree irratti xiyyeeffates asumaan xumurama. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa jenna. hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaa isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma.
qophiilee keenya wiixata hanga walitti deebinu nagaan nuuf tura.